Ogummaa Ramadaan seenuu dhageenye masjiidatti yaane achitti wal geenye. Sagalee quraanaa taraawwii dhageenye ibaadaadha jennaan namni boonyaan boonye sodaa rabbii boof waggaa eegna teenye rabbiin sodaan masjiidatti hafe mana hin geenye. Ibaadaa akkasii daliila maal keenye taqwaa waggaa eeggatee dhufuun dhageenye baatee 11 hojii malee teenye akkasiin as geenye dubbii kana laalaa nutti arjoomee kenna keetu caalaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dubbiin koo siyaasa miti. Ummata Islaamaa cufa kan addunyaarra jirtan, kan lolaa jirtanis, kan lolamaa jirtanis, baga baatii kabajamaa, baatii barakaa, baatii rahmataa, baatii jaalalaa, baatii dhiifamaa, baatii ulaa jennataa keessa banamu, baatii ulaan jahannamitti cufamu, baatii shayxaanni qoroqodamtee itti hidhamtu baga nagaan geessan. Egaa maashaallah ji'a ramadaanaa keessa ibaadaa wal fakkaattii namuu wal fakkaataa mujrimaaf muslima addan baafattan. Mujrimaa fi muslima addan baafattan. Garuu wanti isin beekuu qabdanii waan rabbii waggaa 1400 dura nutti miti dagattanii jechuudha. Inni maali beektu? Maalinni rabbii masjiidaan hin baasinme. Rabbiin masjiidaan hin baasin. Qalbii keenya masjiidumatti rabbiin waayu ibaadaa irratti salaata irratti rabbiin waayu inni kaan rakkoon qabu. Kan hin jechuu barbaade rabbiin maal jedhe beektaa? يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Egaa warra baatii ramadaanaa qofa keessa salaatee baatii 11 akkasumatti salaanni qiblaanii amma akka tasaa qiblaan amma jijjiiramu malee yoo akka tasaa qiblaanii jijjiiramee eege ramadaanatti jijjiirame garuma dur beekan irra salaatu jechuudha. Akkasii warra akkasii kun immoo rabbiin sobnaa rabbiin ni goyoomsinaa jedhu warra rabbitti amane muumintootallee ni goyoomsinaa jedhu. Garuu rabbiin maal ittiin jedhe wamaa yakda'uuna illaa anfusahum wamaa yash'uruun. Qalbii isaanii yoo goyoomsan malee ofuma isaanii yoo goyoomsan malee warra rabbitti amanes rabbiinis sobuu hin danda'anii. Qalbii isaanii keessa dhukkubatu jira jedhe. Dhukkuba. Kaan dhukkuba riyaa'ii jira, kaan dhukkuba sumaa'ii jira. Kaan immoo dhukkuba nifaaqiitu jira. Kaan immoo dhukkuba mutakabbirummaa. Naarkisiist jettee warri faranjii. Naarkisiist jechuun dhukkuba of gurguddisu dawaa qabananii doktoroonni illee akka jedhu naarkisiist jechuun dhukkuba of gurguddisu of mul'isu akkasii jechuudha. Ammas immoo dhimma dhiifama walii gochuu ji'a ramadaanaa keessa ilaa muhimmiin isa kana gaa wanti uummanni keenya beekuu qabu isa kana guboo dubbii guboo sharrii guboo inaaffaa akkasuma garaa keessa kaatanii afuunaa lillaa gaabboo rabbii jecha ramadaanni dhufeera garaan immoo waan biraa yaada. Dhugaa tokko isinitti himna dhugaa jiru. Rabbiin hin sobina walis hin sobina. An gama kootiin namni dhiifama hin gooneef jira. Hin godhuufan ramadaana miti qiyaamatu borbootu ta'e. Nama rabbiin dhiifama isaaf hin goone dhiifama hin godhuuf. Nama rabbiin dhiifama isaaf hin goone dhiifama hin godhuuf. Nama rabbal izzati wal jalaalitti balleesse nama ilma namaa zallamu dhiifama hin godhuuf. Nama ilma namaa zallamu dhiifama hin godhuuf. Ilma namaa zallamuu jechuun rabbiin zallamuudha jechuudha. Rabbiin zulmii ilma namaa gidduutti haraama taasise waan ta'eef nama ilma namaa zallamu tokkoof dhiifama hin godhuuf. Garuu dhimma xixiqqoo dhimma waan anaaf dhimma dhuunfaa irratti dhiifama nan godhaaf. Yoo manni natti balleesseyyuu anatti balleesseetu inni mataa kana falatee dhiiga na buuseyyuu an dhiifama nan godhaaf. Garuu zaalimaaf dhiifama hin godhu. Waan an jedheef immoo hin beektu. Waan an jedheef hin beektu jechuudha. Isa kanas warri aalimoonni keenyas tiiktookii kanarra jiran yoo sagalee koo kana dhagaan fatuhaa hukumii itti nuuf haa godhan. Sobanii garaa keessa soba sammam godhu. Hin sobinaa. Soba dhiisaa. Rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi. Muslimni ni nyaataa jennaan akka waan atuuti jedhanii. Ni sobaa jennaan laa muslimni hin sobuu jedhan. Amala sobaa hin qabu jechuudha muslimni. Soba dhiisaatiin dhugaama jirtu haqeequmaan lafa kaa'aa murteessaati. Yoo dhiifama garaarraa dhiifama hin gooneef takka dhiifamni hin jiru.
Garuu zaalimaaf an akka mataa kootiitti dhiifaman godhuuf zaalimaaf. Zaalima rabbitu abaare waan ta'eef nama zulmii geggeessitu. Kanaafuu inshaallah ji'a barakaa rabbi nuuf godhuu ji'a rahmataa ji'a keessa jennanni ji'a keessa waraqaan jennataa nuu kutamtu rabbi nuuf taa'isu. Warra jabaatee hidhatee ibaadaa ji'a kana waffaqamu halkan sana keessa milkaa'u rabbi nu haa taasisu. Yoo siluma hojiin keenya hojii warra jahannamaa taatee jirti ta'e rabbiin jahannama nu seensisin. Taqdiira keenya rabbi nuuf jijjiiru. Taqdiira keenya rabbi nuuf jijjiiru. Biyya keenya rabbi nagaa taasisu. Biyya keenya ummata keenya dhumaa jiru ummata keenya hawaasa Oromoo hawaasa keessumaa hawaasa zallamamaa jiru hawaasa kamiyyuu haa ta'u addunyaa kana irra kan jiru hawaasa zallamamaa jiru zaalimni zallamaa jiru rabbiin harka zulmii jalaa haa baasu. Rabbiin harka zulmii jalaa haa baasu. Obboleewwan keenya warra barreen gaddaa barakaan waliin soomne kan amma nu bira hin jirre kan fuula rabbii jiran rabbi rahmataa guruu fi jannata al-firdoosi rabbi abadaasu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.